وبني مكسة وبني مكسة وبني مكسة انت إيانا ما وبني وبيق رب خيك الطري فرنوني هم تؤكي جاري سيبا ساقرقري وبري سيبا ساقرقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أكسمتي صدقانيس ربي قرآن دبتي مانجي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يا محمد زكاة الرافولي هوري إساني خن زكاة خن الرافولي أكا إسان تحدي إسان كل ستوفيجي ميك خنت هدفن قدان صدقاء مالته نمو بجيسا إقل كل ستوه نمو بجيسا إقل كل ستوه أكن متدفون دندو يو أتنفون أخلاق قبات ملي تنافو نمتكو خان صدقات يوته رحمة برجون دندها رحمة تتي نمجيسي تيجو دقا خنجون تكاد جيسيني بيتا صدقا أخلاقنا صدقا أخلاقنا أكربي أكرجما ربي عليه الصلاة والسلام حتى دبتتي أكنا جرا تبسمك في وجه أخيك صدقة وبليس خيت يفسيكم صدقة أجيبها تناف حديثنا تفهمون حديثنا هوجون هدون برباجسا نميكا أنه يوم ما تنسى يوم ما خفر المنا ما خنا نتفتا المنا ما خنا بكتوا اتنا لا نرى نقبوس جينا ما ياد هدو لدوا ما حديثنا نصيب حافظو حديثنا كون ديرا حياة ما جيبنا ربي غدبرته خررا وان فقطها فولون صدقادا akkasumatti toltun nama ajajjee hamturraa nama dhorkuuni sadaqaadha. akkasumatti ammallee nama silaa haraan badeen karaa qajeelchuun sadaqaadha je garummoo irra guddaan sadaqaadha. kutaa takkatan atiin kun jaartii teetiif afaan keessuutu irra guddaa sadaqaati. akkasumatti soommanaas halaallu yoo taate ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiis khayr dubbatee maal jedhee guyyaa ati soomana qabu gurbaan takka dhufee yoo si arrabse yoo si loluu barbaade ati jedhiini ani kun soomanaan qaba jedhiini jedhuba dubika kana keessatti salaataas agarre soomanaas agarre sadaqaas agarre inni hundinuu akka akhlaaqatti nama ajaju hajjiin hoo hadalni siidha kaayyoo siidha akhlaaquma nama ajajjimoo ibaadaan siidha maaliin yoo jihaalaalu حج تنفذت ربي قائد دبتي مال جئ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نمن ربي حج جريغا في ذلك أمرت هذه حج لك نمزل مرة جج فقطا حررنا وجج سلا حرار برنا وباسوفي akkasumatti moromaan hajji keessatti taanii jedhu meelaali miliyoona sadi guutuun namni hajjii dhagaa hoggu takka darba arafaas bikka takkaa dhaabbata. akkasumatti yogguu silaa waan naannoof nama kuma meeqaatutu kaabaan naannawa takkaa namni wal arrabsan jiru takkaa namni wal tuffatee wal jibbee jecha hama wal hin jiru takkaan hajjii kanaatutu akhlaaqatti nama ajaja. yaa obboleessa kiyya takkaa yaa obboleettii tiyya guyyaa 20 guutuu hajjii gootee hajji keessa ooltee jidduu nama miliyoona jidduu dhaabbattee akhlaaqa akkasii haala akkasii bartee garuummoo yogguu ganda deebite akkamitti akhlaaqummaan kee abbaa keetti hojjetu dadhabe akkamitti akhlaaqni kee haadha keetti hojjetu dadhabde akkamitti akkasumatti warra keetti wajjin takkaa jaarsa keetti wajjin namni tokko akkamitti toluu dadhabe. kanaafuu yaa obboleeyyan lakkaan ibaadaan hundinuu wanni isiin silaa isu nama ajajju qabxiin guddaan tan duraadha. akkamittiin namaa tokko haala fi tolfatee haala namaa wajjinis haala fi tolfatee eegasii immoo ilma namaa kanaa wajjinis haala bareedaan akka jiraatu nama barsiisa. si yaada atiin kun
beekumsi akhlaaqan caalette yaaduu keetiin siyaada garuu rabbiin qur'aana isaa keessatti qur'aan isaa keessatti akhlaaqaa fi beekumsa bikka afuritti walitti aansee rabbiin buuse garuu bikka takka keessatti akka beekumsi akhlaaqa dura dursu dubbate bikka sadii keessatti immoo akka silaa amalli gaarii yookaan akhlaaqni beekumsa dursu keessatti rabbiin akka dursu rabbiin dubbate tanaafuu wanni guddaan qabxiin guddaan beekumsa irraa kan بقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا